وبركاته guys كم نجا فيا جرتن فجي جرتن أنا جراتو أنا سجنتا جما تكو كبا سجنتا كبا سجنتا كي اللي مالي وجدتني روزا جالتم تونا ما هين جالتني إسرهم بهم كبجن هين جالتني دور هذا ما جراتي بدي أما بيجي جارس إسي أسي of course undi keessanuu beektanii amma isiini asii jira asii qe'een jaarsaa ganda tokko jirra innaa waan kan ta'eef isiini warri shaashetti argamtani jechuun dura hoteela biraa turte amma hoteela Siikoo Mandooti jettee innaa achi mana kiyyatti affeeruu barbaada ani jechuun alatti illee osoo affeeree danda'a garuu sagantaa xiqqoo isii bal'iseetanii keekillee akka murtuu akka mana kiyyaas biraattu akka walillee barannu je'eetiniin akkasitti mana kiyyatti waama je'eetiniin yaalee even jechuun amma bakka isiin jirtu maal isin fakkaata silkiin isii bilbileefi jennaan silkiin isii nadide silkiin isii nadideetanii jennaan silkii kana lakkoofsa kanaan immoo qabdu lakkoofsa kanaan ka qabdu imoo bichaa sajjaleetiin yoo laalu imoo bichaa qabdi imoo irratti sagalee ergeefi yoo nadiddellee lakkoofsa sii kennina naan je'ani namni biraa inshaallah naa kennanii hin beeku garuu isiif amma mana sirreessuu hedaa imoon kun maal beeka ani kunoo ofii akkana jedha kinoo sagaleellee ergeefitiniin je'e wallahi hin beeku ka'ani. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rozi akkam nagaa fayyaa jirta. Sagalee kana ergeef nagaa fayyaa wallah alhamdulillah rabbil alamin. Hin caqaftuun beeku. Mabruk. Baga jaarsa keetiin ol agarte. Baga gaa'elallee gaa'era gaarii si waliin yaa'u koomenti hunda irra hin geettu. Mabruk siin jaatturre siin ja'a. Maasi fakkaate Roziye bilbila kana Saidin naa kenne ani yoo galee Suudirraa Saiditu naa bane YouTube jechuudha. Roza waliin hojjetu yoo Rozan nama gaarii yoo naan je'e na baqa je'eeni yeroo san baqa yeroo fa'ani amma barumsarra jira onna ta'eef natti hin tolle ani kan jira Shaashamannee'a amma Shaashamannee viidiyoo tokko lama hoga iftu biijaarsa keetillee dammoo Mabruk Shaashamannee'a anillee Shaashamannee jiraadha duwwaa tokko jechuudha. Innaa jechuun amma wanna Shaashamannee jirtu na fakkaata. Hoo Shaashamannee waan jiraatu ta'e jaarsa kee waliinoo guyyaa boruu hoositti tole jechuun laaqana si affeeruu barbaada jaarsa kee waliin affeerri isinii ba'uu barbaada na wal agarree wal haa barannu siin je'a ifama bareedduu tiyya bagdassi jeeshi baay'ee si jaalladha haaluma sitti himuu akkana isiniin ja'a sagalee kana ergee fi sagalee kana caqaftee deebii naa deebiftiif naan deebiftuu hin beeku yoo isiin jechuu deebiilee naa deebisuu baatteetiniin jette lakkoofsa biraa Saidin beektanii Said nama gaarii isumarraa fudheetiniin ittiin suqeetiniin bilbilaa erga biyyi jaarsa as ta'eetiniin jee argitanii waa guyyaba tokkoon deemtiire hin turti waan ta'eefi innaa sagantaa asitti go'uufiin barbaadaa manuutiyyattii sirritti haala gaarinii saganteesseetiniini sagantaa go'uufii barbaadadha. Amma kunoo mana sirreessaa jira. Wallahi guys sirritti maal isiniin jedhare akkam akka isin joomoji sirritti na isillee jajjabeessa haamilee namaa ta'a beekanii wanti isin namaa gootu marti haamilee namaa ta'a namatti tola. Amma mana sirreessuu hida mana muluu guureetiin meeshaa muluu keessa gadi guureetiin baqa jadil maali kaya girgiddalee dhulunafin eddoon marti osoo nafin garuu jechuun addatiyya honna ta'eefi natti hin tolu nyaata alumaa fida nyaatallee keekallee alumaa fida manatti buna bichaa danfisa hoo buna bichaa danfise malee natti hin tolu kana mala amma kaaseetini egaa hin walawalaa waa hundaa jeeqoosuma namatti yoo ufukaa ulfaataa mitiire innaan kana je'ee fi Rozaa manatti fannoo go'uu hedaa affeeruu hedaa inshaallah yoo rabbi je'e akkas isin je'a isinii shirlaayii naa go'aa innaa isinlee argitanii hin gabaatti haamilee ta'aa fi
jechaaf malee onnoo fi mitiiritanii isiin hin barbaadillee osoo hin ta'in dammoo gaariidha wal bira dhaabatuun baay'ee gaariidha. Waan akkana kan isin jaa amma mana sirreessuu fida kana faliitii wanta adda addaatiin balleessuu fi inshaallah wallahi kana mana kaaseetiin sirreessuu fida. Innaa mana kiyya wanta ta'eef mana kiyya firii yoo ta'e wanta ta'eef isaanillee wannumaas ta'anii sa'aatii fe'anitti deemuu hin danda'anii jechuun baay'ee wanti isaan rakkisu tokko hin jiru jechuun barbaada. Innaa waan akkana ta'ee fi roozaa affeeruu barbaada. Warri roozaa jaalattan asumaan warri roozaa jaalattan akka asumaan irratti affeelamtan sagantaa kana hunda irratti akka affeeramtan barbaada. Innaa waan kana ta'ee roozii waamuu barbaada. Manatti affeeruu barbaada isin jedha. Innaa alatti kiyyattillee himee jenna alatti affeeraa laa alatti maaliif affeeraa manatti affeeraa manatti inshaallah buna bichaa danfisa wanna biraa wanna takkaan hojjetu maaliif wanna hunda alaa fichisiisaa baaloon hin fidaa kana mara bakka waa hunda hin sirreessitaniin hin je'a inshaallah kinoo manni kiyya akkana gana sirreessaa jedhamu bismillahirrahmanirrahiim akkoo sirreessaa oole garuu silkii isii harkaan yaalaatuma kan sirreessaa jiru silkii isillee yaalaatuma jira inshaallah. Alkaa'ii uftee mana kaa'ee mana deebistika yoo isiin onnoo jettillee rakkoo hin qabu. Saayid irraa hin argadha waan ta'eef Saayid irraa hin argadha. Meebii kaawwana jala kaaftoo aziraatteetiin hin jette akkanan isiniin jedha akkana keessan jira maal jettanii isinii innaa kanatti danfista jechaa manatti hin danfisa wanta biraa alaa fidaa. Okay. Akkanatti roozii simachuu fidaa. Gaas rabbi fidaa adduutti waan ta'eef dadhabeen jira. Inshaallah akka isin wallahi na jajjabeessa ta'a. Sirriitti na jajjabeessa kan jedha. Waan akkanaa kana akka isin ja'a gaariis ganaa wanna kana mara hunda sitaaraa mara kaaseetiniin ja'a sitaaraa kanallee kaaseetiniin sitaaraa kanas kaaseetiniin sirreesseetiniin baqqaa waa hundaa sirreesseetiniin ja'a tun immoo ta bishaan itti qorrisiisa'uun ani bishaan qorra waan jaaladhu manatti qorrisiisa ishii saalooni mana waliin ta'etti garuu ammoo koosummaan dhufu hin baasaa homaa gochuu hin danda'u baasuu qaba waan ta'eef hin baasaa waan saniin gara alaa amma kun mana hunda kara baabbateetiniin je'e mana hunda kara baabbateetiniin mana ganaa sirreessuu hida isiniin ja'a kana fakkaataa wallahi roozii surprise ajaa'ibaa go'a inshaallah yoo rabbi je'eetiniin je'e mana kiyya mara kara baabbateetiniin je'e rabbi waan gochuu hin danda'u innaa tana hin baasa tana baaseetiniin kichinii galchaa maaliif yeroo kaan bishaan halkan hoqo'eetiniin jiru bishaan wanta uguuf saniif jecha honnoo go'eetiniin je'e saniif jecha asii ufuma biratti galcha'eetiniin je'e waan ta'eef na waan akkasiisanii inshaallah wal arginaa walitti deebinaa sagantaa hundaa isinii waraabaa sagantaa hunda isinii waraabaa waan ta'eef homa takka rakkoon takka hin jirtu inshaallah akkasitti roozii innaa wanna hunda isiniif waraabaa ishii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.